Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harkafoonee kabajamtootaa fi daawwattoota Durri Ali deebinee dhufnee jira. Eenyu hojii argamtan akkuma innitti kunis Durriidha jaama ni beektanii viidiyoo duniyaallee seenee ture. Hayyo salaamtaa gafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama warri amantaa biraa harkafoonee akkasuma HR maali dhuftootanii sagantaa biraallee hin qabu. Sababa micciirii fi duniyaaf rabshaa warra gaggeessanii duniyaa jiin argamaa arraan tana akkasuma sagantaa biraa qabnu boru guyyaa jimmataa jechuun wallee isiniif deeruuf jira akkasii yuutuuba aartii Durri Ali Khayyaam irratti seentanii subscribe like share gootanii daawwachuu dandeessanii isiniin jaa akkasii arraa duniyaa jiirraa duniyaa irraa haasoo lama isiniif fuudha. Takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma isiniin jee aartiin Durri Ali duraan dursee gocha inni dalage irraanfanneeti maaltu isin irraanfachiise waan inni kalee hojii hidhaa micciirirraa karaa mana isaatti galchee tokkoffaa irratti galata guddaa kabajaa guddoo waan na biraa qabuuf akkasuma daawwattootaa fi hordoftoota keenyaas warreen kalee duniyaadhaaf cinqamaa rakkamaa duniyaan qabamtee jettanii booyaa turtan asumaan isiniin galatoonfadhaa isiniin jaaladhaa wallahi hanqa jaalalti teessan ta isin na jaalattan tun rabbiin isin haa jaalatu namni hundinuu akka na jaalatutti waluma anis nama jaalala namaa beeku nama kabaju nama daawwattoota kabaju nama daawwattoota jaalatu rabbiin na haa godhu isiniin jecha Durriin duraan dursee muuziqaan qaba duniyaa muuziqaa kiyya kana akka kara daawwattoota keenyaatti na himtuunfadhaa jeetti na bira dhufee jechuudha duraan dursee Durri muuziqaan kee eega qopheessiteen qabta gaggee jira. Qopheessee ture kanaan durallee walliseen ture waggaa lama sadii ta'a. Ammoo garuu kan hin dalagee guutumatti galakkisuu fi guyyaa jimmaadha. Jimmatuma baruu kana jechuudha. Jimmatuma baruu kana asirii booda. Yaani dalaydee waa hunda jaayisa gootee lafa jira. Jaayisa gootee ammaas karaa kilippii dalaguudhaaf ittiin deemu jira. Takkanaatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya muuziqaa dalageetiin jaayisa godhee lafaa qaba laakiin gadhiisuudhaaf xiqqishoo naafis hin mijjooyne turaan qopheessee jira amma dura immoo naaf hin mijjooyne arrammoo sirba kiyya kana xiqqaatullee haruma yuutuubii kiyya tiihoon gadhiisee naaf wayyaa je'eeti kara keessan dhufe achumaan gaseentanii ka aartii Durri Ali subscribe share gootanii guddistan kaa nuti Oromoon jechuun barama waa hunda bartee jirti Oromoon jechuun shaaxira namni waan takkatti nama firraa beeku jechuudha saba Oromoo jechuun akkuma nu guddisetti nama walii beekee walirraa beeku rabbi nu haa godhu isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya achumaan gaseenaati subscribe share godhaa fi aartii kanagaa aartii Oromoo gizee jenne dirqama guddisnee wal bira dhaabbachuu waan qabnuuf takkanaati aartii akkuma beekamu yoo muuziqaa dalaganii baay'ee ulfaataa biyya kana keessatti ni beekanii nuti kan jiraannu biyya Awuroopaas miti biyya Eeshiyaa jirra biyya Eeshiyaa kana keessatti waan takka yoo dalayde waan ulfaataati jechuun wallee gara biyyaatti ergine sagalee gara biyyaatti ergineeti achi dalagamee nu dhufa asitti fiidiyoo dalaguudhaaf hedduu baay'ee namatti ulfaata. Ta'ee garuu hanga dandeenyuun isin dhaqqabsiifnaa yuutuubaan lama sadii akkasii gaa ammoo kana haaraa qabadhee isin dhufu jira aartii Durri Ali jaadha subscribe like share godhaa warri yaada qabdanii shirratti yaada na barreessaadha kanaan booda viidiyoo qabadhee isin dhufa achi boodarraa yoo chaanalii yuutuuba kiyyaa karaa guddinaa garagalee inshallah ni guddata karama guddisu rabbii ilma namaa odoo hin ta'in kanama guddisu rabbii inshallah akkasumas daawwattoonni keenya waan dandeessi gargaaraniin beekaa daawwattoonni keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo hundi keessanuu sabaa fi sablammoonni hundi odoogaa hunda ijaan ni jiraami hundi keenyaa Oromoo fi sabni biraalleen akkasumatti warreen nu deeggaran yoo jiraate isin jaalannaa isin kabajnaa achumaan gaseenaati akkumaan isin jee subscribe share godhaa fi mucaan kun aartii Oromoo amma lafaa ka'e waan ta'eef guddisaa cinaa dhaabbannaa ani akka mataa kiyyaatti waan hin danda'u cinaan dhaabbadhaa isiniin jaa daawwattoota kiyyaa takkanaati qophiin teenya ta'arraan tanaa kana fakkaatti wanni kana booda qabannee kana caalaa kana dinqisiifataa kanarra kabareedaa waan ta'u mala inshallah du'aa nu godha viidiyoon ka gadhiisnu yaani ka qopheesse Durri Ali waan ta'eef yaani anilleen waan inaadaaf micciir maaliif duniyaa mana galchita jee
inaada isaa godhu jiru anis akka nama takkaa cinaan dhaabbadhaa wallee biraa yoo qabaatee lafaa qabaate ol ka'ee wajji wallisee wajji wallisee wallee biraallee yoo qabaatu taate wajji wallisee cinaan dhaabbadhaa injaa akka saba Oromoo tokkotti dirqama niin gargaara waan hin danda'uun biraan dhaabbadhaa isin injaa Michiir garaan si haa gubatu. Garaan si haa gubatu aartii durree oliitii hojii duniyaan dhaabbattee karaa muuziqaa isaa gadhiisu deemte walii galtee ati diina nabbitteemi anammoo isaa hojii walii galeetiin cinaa dhaabbadhee muuziqaa isaatis akka inni gadhiifatu akka kaganaa silaa gadhiifachuu taa'u kadhadhabellee bira dhaabbatee inni maxxanfatu bira dhaabbadheetiin godhuuf deema takkanaati qophiin teenya taarraan tana fakkaatti isinittiin guddisuu daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.